kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota keenyaa bakka jirtetti nagaan keenya akka kabajaa fi jaalalaa isin harka biraati. Hadda keessummaa tokko waliin gaaffii deebii taasisuuf deemna. Keessummaan keenya hadda muummicha ministeeraa Dr Abiyyi Ahmed. Kabajamoo muummicha ministeeraa affeerraa keenya kabajitaniiti nuuf argamu keessaniif hedduu galatooma jedhaati. Amma kallattiin gara sagantaa gaaffii deebii keenyatti dabarra. Sabaa fi sablammoota Itoophiyaa keessa jiraatan keessaa sabni tokko qofti kee yeroo Itoophiyaa nutu ijaara dhimmi Itoophiyaa nu qofa ilaalla saboonni biraa gahee uumaatu hin qaban yeroo isaan jiran dhageenya mee Itoophiyaa saba kamtu ijaara seenaa keessatti dhugaa dubbachuuf biyya kana kan ijaare Oromoodha biyyi kun akka ijaaramtee boontee maqaa isheetiin akka jiraattuuf aarsaa guddaa kan kaffale saba kana biyya kana erga Oromoon ijaare sabni badhaan kun biyya ofii ijaare keessatti cunqurfamaa akka jiraatuuf maaltu sababbii ta'e rakkoonni jalqabaa Oromoo miidhaa ture tokkummaa dhabuudha. Tokkummaa dhabuun kun maalirraa madda? Tokkummaa dhabuun ilaalcha irraa madda. Ilaalcha adeemsa keessatti ilaalcha garbummaa, ilaalcha ofittummaa, ilaalcha anaaf qofa nu keessatti dagaagaa dhufeetu waa'ee tokkummaa Oromoo yaadu, waa'ee waliin yaaduun afaan deemee jechuudha. Dur tokkummaa dhabuurraan kakee cunqurfamaa jiraataa ture jettanii jirtu. Garuu yeroo dhiyoo asitti tokkoomee diina mo'ateeti arat kiiloo akka seentan isin godhee jira. Haa ta'u malee hadhas cunqursaa fi boo'ichi Oromoo irraa hin dhaabanne kun maaliif ta'e? Yaada mo'aa yaada ceesisaa nu keessaa badeetu yeroo hunda boo'icha gadaantummaa of xiqqeessuu akka injifachuu hin dandeenyetti of yaaduun nu keessatti dagaagaa deeme. Sabni Oromoo yeroo dheeraaf dararama cunqursaa jala akka turuuf sababii ka ta'e tokkummaa dhabuu fi baay'achuu dhaabbilee siyaasaatiin namoonni jedhanii kaasanii jiru. Mee dhaabbileen siyaasa maqaa Oromootiin dhaabbatan lakkoofsaan meeqa ta'u? Maqaa Oromootiin woo xiqqaate dhaabbileen 13-14 jiru. Kaayyoon dhaabbilee siyaasaa kanneenii maal ture? Jaarmiyaaleen maqaa Oromootiin dhaabbatan hundi kaayyoon isaanii dimokiraasii uummata Oromoo keessatti dagaagsuu, dinagdeedhaan uummata keenya jiruuf jireenya isaa jijjiiruu olaantummaa qaamoleen garaagaraa sabarratti fe'uudhaaf fedhan sana dhaabsisuudha. Akka isaan waliin dhaabanneef wanti sababbii ta'e maali jettanii yaaddu? Har'a gurmaanii bor wal diigu. Wal diigu yeroo jettan akkamitti wal diigu? Maal fa'aan wal diigu? Lagaan wal diigu, amantaan wal diigu, maqaa garaagaraatiin wal diigaa ooluu diinaaf ol basaasaa jira. Basaastuuf keessaan dhaban. Jaarmiyaaleen siyaasa Oromoo hanqina biraas akka qaban himama. Mee akka nama yeroo dheeraaf siyaasa keessa ture tokkotti hanqinni jaarmiyaaleen siyaasa Oromoo qaban inni biraa maali? Jaarmiyaaleen siyaasaa maqaa Oromootiin ijaaraman ajandaa bocuus hin danda'a. Ajandaa bocuu yeroo jettan? Yeroo kam ajandaa kamiin uummata kana gurmeessinee ijaarree qabsoof kakaasuu dandeenya kan jedhu gahumsi gahaa ta'e hin turre. Inni biraa hoo? Jaarmiyaalee siyaasaa Oromoo tokko tokkoon waamtee waggaa amma kana qabsooftaniittu nama gamiitu aarsaa ta'e wayitti lakkoofsaan hin beekan. Gara dhaaba keessanitti yeroo dhufu dhaabni keessan kanaan dura maqaan isaa OPDO ture. Yeroo dhiyoo asitti garuu ODP'tti jijjiirtanii turten. Sunis osoo hin turin gara bilxiginnaatti jijjiirtan. Kunis yeroo dheeraa akka hin turre dubbatama. Mee maqaa bilxiginnaa jedhu kana yoom jijjiiruuf deemtu? Hagam turas? Bara baay'een ture. Yeroo muraasa booddee maqaa haaraa baasata achi keessa namni baay'ee deema. Bilxiginnaan injifannoo hedduu akka argateeru isinii fi deeggartoonni paartii keessanii yeroo isin dubbattan argina. Mee injifannoon isin argattan maal fa'a? Injifannoon arganne guddaadha. Injifannoo arganne kana keessaa anaaf inni guddaa tuffii jib akka tuffatamtanii fi akka jibbamtaniif maaltu sababbii ta'e? Uummata kana ijaarree qabsoofne bilisummaa ofii dimokiraasii ofii mirkaneessuu waan dadhabneef. Kana dadhabina kan eenyuufuu kennuu hin dandeenyu. Bakka wayii teenyetu uummata dammaqsine uummanni guyyaa guyyaan du'a guyyaa guyyaan hidhama injifannoon hin jiru. Yeroo dhiyoo asitti carraa argattan hundatti fayyadamuun paartii kafaa waliin arrabaan dhukkee walirraa kaasutti jiru. Yoo isin culullee jettanii arrabsitan isaanis cunnuuraa isiniin jedhu. Yoo isin girrisaa ittiin arrabsitan isaanis ilmaan mallasaa isiniin jedhu. Sanirra darbee Dr Abiyyi jarri kun karaa fagoo deemuu hin danda'an eessaayyuu hin ga'an jedhaafa itti kolfu namoonni jedhanis jiru. Dubbiin kun hagam tokko dhugaa isinoota akkas jedhee ture? Jannee turreedha dinnis kunoo janneerra jarri kun jalqaba malee fixuu hin danda'aniim al tokkoomoo malee yeroo dheeraa tursuu hin danda'aniim jedhee nutti kolfaa jechuudha. Paartii kaafaa waliin wal arrabsuurraa bu'aan paartiin keessanis ta'e paartiin kaafaa argate maali? Kun nu keessatti jibbiinsi akka dagaagu walii keenya akka wal obsa dhabnee wal saaxiluuf wal jibbuuf wal dhiibuuf akka hojjennu godhee jira.
Paartiin keessan bilxiginnaan biyya bulchaa jira. Garuu xiyyeeffannoo isaanii biyya bulchuurraa gara paartiilee mormitoota arrabsuu fi maqaa balleessuutti deebi'aniiru. Rakkoon isaanii maali laata? Namoonni jedhanis jiru. Mee rakkinni keessan maali? Egaa rakkoon keenya maa inni qabsoo kanaaf nama aarsaa ta'e lakkoofsaan hin beeknu. Dhiifama iddoo aarsaa jettan tanatti Oromoon durirraa jalqabeeti haga bara mootummaa keessanii kanatti aarsaa ta'utti jira. Mee durirraa jalqabeeti Oromoon eenyuun aarsaa ta'utti jira? Oromoodhumaan aarsaa ta'e alatti baay'een sadiinaan kan aarsaa ta'e miti. Isuma dhiyoo kanaa oolaalee laggasee ogeenya tajjeese. Akkasuma wal ajjeesaa jiraanne malee. Obbo Jawaar paartii kaafootti dabalamuun wal qabateeti paartiin bilxiginnaa muddamsuu guddaa keessa seeneera. Akkasumas rakkoon tokko tokko akka isin jidduu jiru himama. Mee Obbo Jawaar paartii kaafootti dabalamuun dhiibbaa akkamii isinirraan geessisuu danda'a? Akkasumas rakkoo isin jidduu jiru furuuf hoo carraaqqii akkamii godhutti jirtu? Kun qormaata guddaa natti fakkaata hiikamuus qaba. Obbo Jawaar paartii kaafootti dabalamuun wal qabatee kiiloon paartii bilxiginnaa dhibbeentaa hedduun akka gadi bu'eeru himama. Mee Obbo Jawaar paartii kaafootti dabalamuun wal qabatee kiiloon paartii keessanii dhibbeentaa meeqaan gadi bu'e? Dhibbeentaan 95 gadi bu'e jechuu hin danda'amu. Waggoottan lamaan darbaniifis isintu biyya bulchaa jira. Mee erga isin arat kiiloo seentanii as ilaalchi qaamonni farra qabsoo Oromoof qaban maal fakkaata? Amma Oromoon biyya ijaaru, Oromoon biyya gaggeessu ilaalchi jedhu. Guutummaan guutuutti hin jiru badeera. Dr Abiyyi uummata Oromoo dhiiga isaa akka bishaan roobatti dhangalaasee arat kiiloo isaan seensis gananii warra soddaatti dabalamaniiru. Komiin jedhu uummata Oromoo biraa dhagahama. Mee Oromoo gantanii warra soddaatti dabalamuurraa bu'aan isin argattan maal fa'a? Nagaa fiduu hin danda'u, gaggeessuu hin danda'u, tokkummaa biyya kanaaf hojjechuu hin danda'u isa jedhame sana ofirraa mulquu danda'ee jira. Diinonni Oromoo cabsuuf dhakaan isaan girangalchine hojjiraate siidaa Minilikii qofa. Karaa miidiyaalee garaagaraa fayyadamuun olola adda addaa uummata Oromoo irratti yeroo isaan oofan dhagahama. Mee hubannoof jecha olola isaan Oromoo cabsuuf itti fayyadaman keessaa muraasa osoo nuuf himtani. Oromoon tokkummaa biyyaaf hin qabsaa'u, Oromoon nagaan jaallatu, Oromoon bulchuudhaa hin geenye ganaa hin bilchoofne, Oromoon maachuu jedhu. Filannoo as deemu kanarratti Dr Abiyyi mo'atamnaan injifannoon haga ammatti argan daaraa ta'a. Achiin booda garaaf bitamnee saba keenya waan ganneef iddoo seennu hin qabnu jedhanii namoonni paartiin keessan hoteelaa fi koompitara kireessee fi paartiilee mormitootaa fi namoota Oromoof hojjetan akka arrabsaniif bobbaase sodaa qaban ibsachuutti jiru. Mee namoota sanniiniif dhaamsa akkamii qabdu? Kun dhugaa taanaan kana booddee aarsaan nu barbaachisu eeguudha malee. Sabni kunoo namoota isin bittan kanaaf hin sobama jettanii yaaddu? Sabni qabsoo haaraatiif kan qophaa'aa jiru. Akkuma qabsaa'ee aarsaa qaqaalii kaffalee injifatee tasonteen kan yaadaa jiru ammas sammuu qabsaa'uu, sammuu loluu, sammuu ari'uu. Ammas paartiin bilxiginnaa kun haga nurraa ka'utti jedhee uummanni Oromoo qabsoof waan of qopheessaa jiru fakkaata. Uummanni kun kaanaan paartiin keessan rakkoo hamaa keessa seenuu waan danda'uuf mee waa'ee kana akkamitti ilaaltu? Amma booddee qabsoon nu eegatu qabsoo haaraadha malee qabsoo sakaleessaatti deebi'uun sirrii miti. Qaamonni tokko qeerroon shoroof keessa jedhanii olola adda addaa irratti oofu. Mee isinoo ilaalchi isin qeerroof qabdan maal fakkaata? Qeerroon humna namaa waa baay'ee gochuu danda'u waan ta'eef kan akka biyyaas akka naannoos humna namaa beekaa ta'e waa hojjechuu danda'u qabna jennu qeerroodha. Kanuma wal qabatee abbaa qeerroo jedhamuun kan beekaman Obbo Jawaar Muhammad gahee isaan qabsoo Oromoo keessatti qaban akkamitti ilaalu? Bara baraan of kennee aarsaa of godhee haala jiru jijjiiruudhaaf yaalii inni hin godhin hin jiru. Dhumarratti qabsoo uummanni Oromoo baroota dheeraaf taasisaa ture akkamitti ilaaltume? Qabsoon uummata Oromoo aarsaa qaqaalii kaffalaa kan ture uummanni Oromoo.